Kuni komentii nama tokko lama miti hagam mana madaame jiraadhe guutu waanuma kana doqqosiitiin itti fayyadamaa ture garuu jijjiirama tokko hin argine. Keessuma keessattuu kan koo kan namarraan adda waan lafa kanarra jiru wanti ani ittiin dibiin tokko hin jiru udaayyoo ta'e malee wanti naaf hin jiru. Jettaani keessattuu karaa tiktookiidhaani komentii sin viidiyoo jalatti barreessan baay'ee nama kofalchiisa. Arras filannoo lamaan isinii qabadhee dhufe akkuma argaa jirtan X kan agarsiisuu fi right kan agarsiisu isaan kun waluma fakkaatu moo garaagarummaa qabu moo kamtu masmara sirriirra jira kamtu jijjiirama yookaan faayidaa qaba faayidaa kennuu danda'a kamtu immoo sirrii miti kan jedhu akka xumura viidiyoo kanaatti kan na wajjin turtanii yoo ta'e viidiyoo daqiiqaa muraasa keessatti waan baay'ee akkasiin barattanii deebitan lakkaa dogoggorri gosa kanaa jettanii akkasiin irraa hubattan. Ani shakkii tokko hin qabu bakkeertanitti nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessan baay'ee nagaa gootee qimoonni madaamee jirtu jiruuf jireenya keessan akkamii ramadaana waaqayyo jedhee guyyoota 3-4 kan lakkoofsanitti galfanniiti jirra jabaadhaa isiniin jechuu fi gara viidiyoo kanarratti yeroon isinii deebi'u guutummaa guutuutti wanta isin tasumaa gochuu hin qabne tokkoffaa kanarraa isinii hima. Wanta immoo faayidaa qabu ofii kuusitti fayyadamaa baay'ee kanan jaalladhu fi baay'ee kanatti tolu dadhabbii aarii tokko malee kan inni itti fayyadamaa jiru isteeppii lammaffaarratti isinitti himaa jechuudha. Isinirraa wanti hiikamoo jiraate haga xumuraatti viidiyoo kana dhaggeeffachuu fi seeraan hojiirra kan hojjetanidha yoo ta'e carraan kun kan keessanii gara viidiyochaatti yeroo deebi'u akkuma argaa jirtan egaa namoonni hedduun isaanii waa'ee roosmariif qurunfudii irratti kan dubbachaa jiranii keessattuu yeroo ammaa kana hedduun namoo shamarraa wiigiitu wadda ta'e I don't know hundumtuu gara rifeensa kan dhuunfaasaatti deebi'ee baay'ee xaaraa dafaa qanaa jecha aartuu isinillee ni beektani. Kanaafuu gara viidiyochaatti isinii deebi'u wanti isin gochuu hin qabu rifeensaaf faayidaa qaba eeyyee faayidaa qaba garuu akkaataa isin itti fayyadamtan bishaan wanti jedhamu kuni akkuma yeroo baay'ee dubbadhu baay'ee tokko rakkisaa balaa guddaa kan of keessaa qabu jechuudha. Anis kanaan duratti fayyadamee argeera namni yoo dogoggore malee sirreeffachuu hin danda'u yoo waa dogoggoree deebi'ee kun maaliif akkas ta'eetu waan sanarra baratee sirreeffachuu danda'a jechuudha. Isinis akkasuma waan taataniif anis kanaan dura bishaan roosmerii rifeensa baay'ee gaariidha. Bishaan qurunfudiillee baay'ee gaariidha. Isaan kun hin fayyadu garuu bishaan yoo ta'e waan nuti bishaan jedhamu kun baay'ee tokko waan fokkisa yookaan waan faayidaa hin qabne jechuudha. Isinis akkasuma bishaan isaatu fayyadamtanii bishaan isaatti warri fayyadamaa jirtan waggaa 2-3 waggaa 4-5 umurii kee guutuu kanatti kan fayyadamtuuti waan tokko faayidaa hin qabne normaalii bishaan nagaa rifeensa kee miiccattee xurii sama keessaa miicceetti lakkaayin alatti faayidaa qabaa rifeensa kunaaf deebisanaaf sirreessattee kanarraa eeggattudha yoo ta'e kun zeeroodha. Kanaafuu bishaaniin osoo hin taane wanti isin ittiin fayyadamtan akkamittiin akkasiin fayyadamtan kunoo isinii dhufaa jira kanatti aane yaa akkuma argaa jirtanii roosmerii fi qurunfudii walitti dabaluudhaan bishaanii walitti miiksii gooteetti fayyadamuuf qophaa'aa jirti qophii xumurtee jirti jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan kuni waan ifaa waan lafa jirudha. Inni kun waanuma tokko faayidaa hin qaban yeroo baay'ee itti fayyadamanii akkuma keessan kan waan namni jedhu dafeema yaale garuu maal milikkita maal agarsiise maal fayyadee kan jedhu ture kanan adda baasuu qabu akkuma isiniin jedhu dogoggoran malee waan baratanii kun amma kalariin isaa jijjiiramee jira inni sun qurunfudiidha. Kun hin miicce malee roosmeriif qurunfudii miicuudha malee kun waanuma tokko faayidaa hin qabu. Lammaffaa immoo rifeensa bishaanumaan miiccachuu malee kana keessa faayidaan tokko hin jiru. Kun akkuma argaa jirtanii bakka kanatti immoo rifeensi quxuxxuriitiin jira. Akkuma argaa jirtan rifeensi namni uumamaan rifeensa garaa qaba kan dhiiraa kan gabaabaa kan qirciccii baay'ee nama dadhabsiisus inni jira. Inni kun kennaa waaqaa yookaan hojii waaqaa keessa hin gallu garuu isuma sana akkamittiin akka lallaafisuu yookaan immoo akka barbaanne godhachuu dandeenyu siisteemoota garaagaraa karaa sirrii ta'an beekuun dirqama. Amma bakka kanatti rifeensi kun akkuma argaa jirtan
ututturiidha. Bishaanitti naqaa jirti. Bishaaniin goggosa yeroo achi hiikamu gumaansa waan hafu miti jechuudha. Baay'ee ciccitaa walirraan hiikamu ni buqqaa. Inni kuni guutummaa guutuutti otoo isa lafa barbaadanii inni ukaa bu'aa waan jedhamu sana of keessaa qaba. Kanaaf kun isteeppii tokkoffaa akka kanaatti tasuma hin fayyadamina. Warri gaaffii gaafachaa jirtan maaluma nuuf wayyaa furmaanni keenya maali? Millatti jennee siraamikii taanee jirra warri jettan yookiin ittuma fayyadamuu isaa dhiisuudha malee karaan taaneen waan akkasii gochuun rifeensi keessan akkasiin jalaa miidhamu akkasiin jalaa jijjitu yookaan immoo isaa warreen rifeensa babbareedaa rifeensa gaarii qaban otoo hawwitanii barri keessan dhumaa jechuudha. Minyootii akka saaliseedhaan sana taatu yoo amma xumurtee jirti. Kana fakkaata. Kana isteeppii tokkoffaa wanta isin gochuu kanarraa of eeggachuu qabdan. Gara isteeppii lammaffaatti darbinee jirra. Kun akkuma argaa jirtanii bakka kenummoo isaa roosmeriidha. Roosmerii qofa as keessa immoo qurunfudiin hin jiru. Wantoota 3-4 wantoota garaagaraa yoo walitti dabaltanitti fayyadamuu barbaaddan ni danda'ama. Garuu warri hin qabnes immoo jirtu. Yeroo itti wanta hundumaa argachuu dhabanis immoo ni jira waan ta'eef isheen kun immoo isa waanuma qabdu roosmerii qofaatti fayyadamuu barbaaddi. Kana jechuun qurunfudii waan biraatiif roosmeriin faayidaa hin qabu jechuu miti. Roosmeriin qofa isaatti faayidaa mataa isaa of keessaa qaba. Qurunfudiin illee akkasuma jechuudha. Gaafa walitti dabalamanis faayidaan isaanii baay'ee olaanaa ta'a. Yommuu tokko keessaa fi sanaaf fayyaduu dida yookaan kana bichaan qabaa isa kan hokkaman godhaa jettanii yaada biraa keessa galuu yookaan immoo itti fayyadamuu dhiisuu hin qabdanii. Kun akkuma argaa jirtan roosmeriirraa muka isaarraa hambistee cinaa isaarraa kukkutattee jirti jechuudha. Isinillee akkasuma anillee akkasuma yeroo baay'ee kan isin argitan kan inni itti fayyadamu bakka kana akkuma argitan roosmerii erga muka isaarraa baala isaa samaxattee xumurtee kuni olive oiliidha. Garuu orgaanikiidha. Orgaanikii baay'ee gaariidha. Orgaanikiin otoo argamii garuu yoo ta'u baatis kan biraan. So guys na wajjin jirtu deetii yaada bakka tokko yoo akkasiin hin deemne isa booddee akkuma argaa jirtanii roosmerii ergaa muka isaarra samaxaxxee miicamee qulqullaa'ee booda kuni olive oilii isa booda roosmeriin kanatti gadi namaa jechuudha. Kana akka kanaatti viidiyoo bantanii lafa keessanii daqiiqaa muraasa keessatti qopheessanii itti fayyadamuun baay'ee salphaadha. Isaan kun warroota mana keessatti qopheessanii itti fayyadamaa jirtaniif warri immoo mana keessatti haalli isiniif hin mijanne oilii isaa kan akka kanaa kan qophaa'e bitachuu dandeessu ni jira waan ta'eef suuqirra jira. Yeroo baay'ee wantoota suuqirraa argamanii akkasiin mirkaneeffatteef googaliirra seenee sarchii godhee isinitti agarsiisaa tokko jechuudha. Kanaafuu warri mana keessatti hojjetan baay'ee gaarii keemikaalota garaagaraarraa firii waan ta'e baay'ee kan fayyadu. Akkasumallee warri bitachuu barbaadanis gabaarrallee ni jira. Carraa meeqa qabdu jechuudha. Kun hunduu Itoophiyaa keessallee jira. Roosmeriinis jira. Weeraa zayitii yookaan olive oiliin illee ni jira. Kun akkuma argaa jirtanii isteemii gootee jala bishaan ho'aatu ture irra keessa zayitii fi roosmerii sana kaa'uudhaan erga bu'ee booda qodaa akka kanaatti qicachuudhaan arras ta'e guyyaa isin barbaachise ol kaawwattanii yoo itti fayyadamtan baay'ee faayidaa kan qabu. Yeroo gabaabaa keessatti yeroo ji'a 3 ji'a 4 ji'a 5 ji'a 6 ji'oota amma kana haga ji'oota lakkooftan amma guyyaan dhufee darbu keessatti jijjiirama qaba. Baay'ee jijjiirama qaba. Garuu akka hidhamtanitti seeraan akkasiniif ta'u akka rifeensi keessan milikiita akkamii agarsiisaa jira fayyadaa jiramoo fayyadaa hin jiru jettanii osoo hin dhaggeeffatiin noormaalii har'a tokko hidhee iftaan waanuma namni jedhu hundumaa walitti gortanii kan laqallaqattan yoo ta'e inni kun miidhaa malee faayidaan qabu. Kun oiliin keenya dhumni isaa kana fakkaata. Yoo ol taa'ellee rakkoo hin qabu. Akkasitti hojjettanii walii keessaniif illee sheer gochuu dandeessu. Anamma ijoollee baay'een jiru jechuudha. Faamilii ani keessa hojjedhu keessa sarraateenyota baay'eetu jira. Yoon hojjedhee manaan qabatee qodaa akkasitti sheerii walii goonaa jechuudha. Baay'ee jaallatu baay'eetti fayyadamu waan ta'eef akkamittiin akka hojjetan isaanis baratanii jiru. Garuu yeroo baay'ee ati nuuf hojjedhu yookiin immoo yoo dhufan
oiliin jira jedhanii akkasitti gaafatu jechuudha. Kanaaf akkaataa walitti dhufeenya keessanii kan walitti dhiyaatan illee yoo ta'e akka kanaatti sheer walii gochuu dandeessu. Dogoggora keessan irraa achumarraa walitti himuu dandeessu. Kunoo kanaaf akkaataa viidiyoon irraa gara xumuraatti dhufaa jira. Kanarraas akkasiin barattan bishaan waan jedhame irraa akkasiin of eeggattanii fi bishaan keessatti dhuguu xuraa'aa qulqulleessuu fi faayidaa mataasaa qofaatti qaban alatti akkaataa isin itti fayyadamaa jirtan kana bakka miidhus bakka fayyadus qaba. Walumaa gala isaatti jechuudha. Kunoo warri seeraan itti fayyadaman rifeensa bareedaa akka qaban, seeraan warri kunuunfatan rifeensa bareedaa akka qaban, warri immoo akkuma itti dhufe godhan disimmoo rifeensa akkamii akka qaban isinummaan iyyuu adda baastanii akkasiin beektanii shakkiin qabu. Akka ammaatti waan wajjin turtaniif akkasumallee warri sabiskiraayibii laayikii gochaa jirtanii hedduu galatoomaa. Baay'ee ulfaadha isin jechuu fi deddeebii akkan dhufuuf jajjabina kannaaf ta'ee isinidha waaqa gaditti. Anis immoo hawween isinii qabu yoo jiraate wanta barbaaddanii wanta keessan barbaaduu fi wanta ilaaltanii akkamitti bira gahaa jettan akka isin bira geessanii fi akka isin itti fayyadamtanii faayidaa irraa argattan asumarraan dhaamsaa fi hawwii kusee guddaadha. Akkan deddeebi'ee dhufuu fi tumsi keessan baay'ee na jajjabeessa. Hedduu naaf galatoomaa bakka jirtanitti nagaa fayyaan dhabiina. Viidiyoo birootiin aga deebinee wal arginutti nagaa fayyaa ta'a. Baay'ee.